ilmaan Oromoo kuma tokko ol torbaan tokko keessatti yeroo itti wareegaman keessatti yeroo waliin dhufne obboleeyyan keenya akka qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman Rabbiin jannataan isaan haa gaanisu jira. Maadaamaatii isaanii warra as keessa jirtanillee dabalatee Rabbiin jajjabina haa kennu. Uummata Oromoo kaan immoo warra dhiiga isaanii kanarraa bilisummaa saba keenyaa maddisiisu nu haa godhu jechuu barbaada. Egaa torban dabre kun akkuma reefu jeetti torban wareegamni gurguddaan irratti kafalame haa taatu immoo torban injifannoon guddaan irratti godhame jechuudha. Irreecha irratti wayyaaneen maal nama fidde? Irreechi maaliif handhuura wal diddaa wal falmaa ta'e kan jennu irraati wal godhachuudhaaf namoonni hedduun keessattuu warri humna kiyya jirtan waggoota 15 darbe kanatti irreecha diin yeroo dheeraadhaaf dhabamsiisuudhaaf barbaade deebisanii ijaaruu irratti qabsaa'onni Oromoo sochii gurguddaa godhaa turan. Mootummaan sun ukkaamsuudhaaf nama waggaa ajjeesan kan duraatii miti bila kanaan ajjeesuu baatanii malee. Nama waggaa tuman nama waggaa hidhan eenyummaa Oromoo awwaaluudhaaf yeroo yaalan kan duraatii miti. Yeroo dheeraa awwaaluudhaan yaalaa turanii boodarra waggaa argan nama ifitti qabatanii if jala deebisuudhaaf socho'an. Waggoota 5 darbe kana keessatti qabsaa'onni Oromoos ilmaan Oromootis erguma ayyaana keenyaa nagayaan akka kabajannu mul'istanii walola keessanillee haasoftamumaa miti jedhanii haalli ittiin obsanii hayyatanii jechuudha. Bara kana garuu yeroo ilmaan Oromoo bakka hundatti fixaa turan keessatti ayyaanni Oromoo kamiyyuu kan warri nama ajjeesuuf nama ajjeesisu ilaalcha dibaatii fi farra Oromoodhaa ta'e irratti calaqqisiisan irratti dubbatan osoo hin taane kan uummanni Oromoo irratti walgahii sana irratti gadda isaa dhageessisee waa'ee qabsoo fi biyya isaa irratti bareetuu ta'uu qaba jedhamee eega muramee ture jira. Irreecha irratti qofa osoo hin ta'in ayyaana Xiinxalaata irratti, ayyaana Masqalaata irratti, ayyaana Qondaalli Opiidiyoo tokkollee akkanaa soda dhoorkuudhaan kan eegale irreechi immoo ayyaana walootii guddaa ta'uu isaa kan kaase gama lachuun qophiin jajjamaan godhamaa turuun waan haalamu miti. Kana keessa ayyaana san irratti ayyaanni sun kan miira uummata Oromoo keessa jiru calaqqisiisu akka ta'uuf abbootiin gadaa, manguddoonni biyyaa, dargaggoonni irra deddeebi'uudhaan qondaaltota mootummaa akeekkachiisaa ibsaa turan jechuudha. Kanas hamma tokko mootummaan fudhadhe haa jedhu malee keessa of qopheessaa turuun isaanii ni yaadata. Guyyaa san ilmaan Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 4 ta'an golee Oromiyaa hundarraa wal gahanii gara sanitti waggaa dhaqan hundi isaanii kabiraan isaa namni 27 miseensota Opiidiyoo isaan jedhanii fidaniiyyuu sochii sanitti dabalamuudhaan wayyaaneen hundittu bilisummaan Oromiyaa fi uummata Oromoo dirqama kan jedhu qabsoo dhaadannoo dhageessisaa turan. Waltajjii isaan orola dhukkubaa irratti haasa'uu deeman san akka hin godhamne dhoorkuudhaan bushooftuu guutuutti yeroo to'atan wayyaaneen aarii fi abdii kutachuu irraa ka'uudhaan waan hin yaadamne uummata keenya irra ga'utti seente jechuudha. Kunis ilmaan Oromoo boolla dura qophaa'e irratti uummata fixuuf deeman. Waa'ee boolla sanii waan tokko himuun barbaada. Boolli sun nama miidhuu akka danda'u gumiin abbootii gadaa Oromiyaa yeroo 3 mootummaatti barreesse takka boolli sun akka dhufamu takka dallayni akka itti godhamu gaafatamee didamuunsa. Namni miliyoona 4 bakka osoo lilmee ol darbitee lafa bu'uu hin dandeenye keessatti bakka jirutti gamaa gamanaa marsanii dhukaasa itti banuudhaan uummata keenya fixuun isaanii kan nu gaddisiisus ta'u abdii kutachuu isaaniif mo'amuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo 700 ol ajjeesan. Isaan maaliif ajjeesan jennee hoggaa laalle akkuma gaafa baatii tokko dura gaafa hagayya 6 uummata keenya fixan uummanni Oromoo lakkoofsa dila kanaan bahee tokkummaa cimina qabuu fi murannoodhaan mormii agarsiisee yoo kan galu taate ni deeffataa boru kana
jabaatee nutti as baya sodaa qabu janirraa ta'uudhaan jiilchuudha. Sodaa uummanni Oromoo keessa cabse san deebisanii onnee isaa keessatti habaqaalchuudhaaf gama ajjeechatitti seenan. Sun hawwii isaaniiti. Kun garuu hin taane. Ilmaan Oromoo hoggaa achirraa dacha'an erga bushooftuurraa karaa dhufanii beegiitti galan jechuudha. Erga bushooftuurraa dhufanii haramaatti galan. Ilmaan Oromoo boolla keessaa obboleeyyan isaanii qotanii maatiitti hin geessine mana haadha abbaan geessine. Walakkaa magaalaatitti ujubaa jala geessanii dhaadachaa awwaalatan. Yeroo awwaalatan immoo manatti hin galan. Jaarsi tokko naannoo hara sadii naannoo bishooftuu kanatti ilmaan lama jalaa ajjeesan. Awwaalanii silaa galanii shuumoo nyaatti Oromoon. Mana kiyyatti hin galu jedhe. Warruma najjeetii san dhaqaa na wajjin buqqaasaa jedhe. Hundi isaanii magaalaa dhaqanii magaalattii keessatti lukkeelee diinaatii fi waajjiroota diinaa daaraa godhan jechuudha. Kuni ummanni Oromoo viidiyoolee garaagaraa irraa akka agartanitti sanboota duuban deebine. Nu ajjeesanii kan itti boonyu osoo hin ta'in humna qabnuun ka biiluu itti baamu haaloo itti baamu ta'uu qaba jedhan. Yeroo dheeraa Oromoon wanni beekan jedha. Qeerransi maaliif du'a jennaan gogaa isaatiif. Oromoon maal du'a jennaan qabeenya isaatiif. Oromoon kana waan hubateef eega isinis qabeenya kanaa jecha kan hubittan taate isinis qabeenya kana hin qabaattan jechuudhaan faabrikaalee fi ooruulee 300 ol guyyaa kan keessa daaraa jala godhu. Qabeenyi kunis irra caalaan kan wayyaanotaa kan alaa muddiinii fi investoroota biyya alaa ka osoo Oromoon mari'achiisin hin ayyamsiisin lafa Oromoo fudhatan waan ta'eef barbadaa'uun isaa sirriidhaa gara fuuldurallee itti dabalee barbadaa. Wayyaaneen lakkoofsallee xiqqoo tooftaan siin biyya keenya ittiin bitte nama keenya ittiin bittu jallaa keenya akka jongollootitti duubaa qabattee akka hookkootitti qabeenya keenya fuuti akka eebootitti nama keenya waraana. Wayyaaneen biyya keenya seentee hin bulchine. Ka seenaan beeyne bakka raawwee hin beeynetti qabattee itti fayyadama. Uummanni Oromoo maal godhane? Waajjiroota poolisii, manneen hidhaa, kan bulchiinsaa, ka wayyaaneen uummata keenya ittiin dhukkubsuuf ittiin saamuuf itti fayyadamtu gara 2,500 ta'u guyyaa kan keessatti daaraa godhe. Wayyaaneen konkolaataa bifa adda addaatiin qabeenya keenyaan saamti. Kaan uummata keenya keessa ittiin sochootee ittiin ajjeefti. Sochii lola guyyaa 5 keessatti yoo xiqqaate konkolaataa gurguddaa 500 ol daaraa gochuun danda'amee jira. Yeroo dheeraadhaaf Oromoon ajjeefamaatis qabsaa'aa ture. Ajjeefamuu waan himateef najjeeftee hin galtu kunan ati ajjeeftu an tokko hin dadhabu jechuudhaan agaasii 250 golee Oromiyaatti qabbaan tokko tolemee jira. Ka galtuu isaan jala kaatu ka gowwaa ajjees immoo hin lakkoofnu jedhanii dhiisan. Ajjeetti ajjeetti poolisoonni warri bulchiinsaa qawwee nutti kennaa qawwee qeerrootti harka keessan manguddootti kan jedhuun Oromiyaa guututti hidhataan kana fudhatee deemaa ture. Warri didee uummatatti dhufe wayyaanee jalallee hin galle uummatatti illee hin seenne ni galaafatan. Waan isin boonsuuf isinitti hima. Murannoo Oromoon qabdu kan hin beekne akka galuuf. Maatiin poolisoota loltoota du'anii sun nuyi awwaallu nu jechan ture wayyaanee dhufee awwaaltu reeffi hanga maqiisutti. Yeroo dheeraadhaaf Oromoon qawwee hin qabdu. Qawwee nutti bitaa jedhanii isin eeganii dadhabnaan qawwee kan jidduutti nu jeesu kunu qawweedha. So jechuudhaan gabaasa hanga ammaa argannetti guyyaa 5 kana keessatti taataaqii yookiin immoo gawwajjeesirraa
hamma gaaziti tarkaanfii irratti fudhatameen qawwee hanga 30 Oromiyaa keessatti harka uummataa galuu dandeenya. Duula ofirraa ittisuu self defense godhame kana keessatti ilmaan Oromoo gabaasa hangammaa qabnuun ilmaan Oromoo kakkaaliin kan saba isaaniitti hadoodanii ajjechaan saba isaanii isaan dallansiise nam 350 wareegamanii jira. Egaa gabaasni torban kanaa kana fakkaata. Eessa geenye kan jedhuuf baatilee 11 dabre kana keessatti qabsoon Oromoo saffisaan jijjiirama gurguddaa godhuudhaan deemuun si ni yaadatama. Yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo mirga isaa gaafachaa ture. Mirga isaatiif falmachaa ture. Qabsoo barnaa kan adda godhu uummanni Oromoo mirga isaa deeffachuutti cehuu isaati. From demanding rights to reclaiming rights. Sadas qamarraa kaasee sochiin godhamaa ture. Sirna san kadhachuudhaan osoo hin ta'in harka isaa micciiruudhaan seerota jajallaa irratti baasan akka hambisuuf godhuun dirqamamee jiru. Kana keessa seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo duraatiif sadarkaa jedhamuu danda'amutti maaster pilaaniin handhuura Oromiyaa Tigraay gochuudhaaf lafa kaayame akka hafu seerri magaalotaa Oromoota magaalota keessaa baasanii Oromiyaa keessatti handhuura diinaa gadi dhaabuudhaaf lafa kaayame akka hafu qormaanni ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii akka hin seenneef osoo isaan hin baratin baatii 8 hin baratin qormaata dhiyeessuudhaaf lafa kaayame akka hafu kadhaadhaan osoo hin ta'in harka isaanii micciiruudhaan caccabsuudhaan muquqqullee waan kana godhuun danda'amee jira. Torban kana ammoo gara marsaa biraatitti akka ceene hubachuun barbaachisaadha. Yeroo dheeraaf uummanni Oromoo yeroo ajjeefamu ni iyyata. Barana torban kana keessa iyyuu bira dabuudhaan iyyisiisuutti dabree jira. Biyyoolessi awwaalchaa garagaraatti irraa akkuma hubattanitti ilmaan Oromoo kaboolu osoo hin ta'in kan ililchu, kan geeraru, kan dhaabatu argaa jirra. Hawwanii fi abboonni agaazii booyaa gaddaa borumaatti dhufa jedhanii akka ofirratti fincaanan gochuun danda'amee jira. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf ani humna hin qabu. Rabbuma uummatii jechaa ture. Egaa humni diinatu alma keessaa dhufe. Diinnis alma saametti humna horate malee humni addaa rabbiin qo'atti isaanii kenne hin jiru jechuudhaan tarkaanfii lamaa. Tokkoffaan tarkaanfii humna diinaa laaffisuudha. Oromoo yookaan kaasee konkolaataa kun yookaan warshaa kun yeroo gaazii jiru maraatee jiru. Aariin jiru raawwatu malee aariin osoo hin ta'in taasii hojjeta. Diinni sun utubaalee gurguddoo inni irra dhaabatu keessa kan waraanaa olillee hedduu jabaadhaa utubaa diinagdeedhaati. Kan oppiidiyoon keessaa biitee nu bulchisiisuun kan waranni irratti bitee nutti garagalchuun kan teknooloojii chaayinaatiin OMN jaan godhuun hundi isaa diinagdee biyya keenya keessa qabeenya uummata keenya irraa saamuun humna kana ofitti as qabachuu akka dadhabne taate isaan dhabsiisuu qabna jechuudhaan warshaalee fi qonna 300 ol kan daaraa godhe uummanni keenya. Kun tarkaanfii humna diinaa laaffisuu yookiin laamsessuuti. San qofaa miti. Tarkaanfiilee humna ofii jabeessuudhaan ni fudhatee jira. Hidhattoota garaagaraatirraa hidhannoo hiikachuudhaan gurmeessee socho'uu danda'uun isaa humni isaa daran jabaatee akka deemu hiree balee ni jira jechuudha. Egaa walii galatti qabsoon Oromoo gulantaa haareetti akka seente namni keenya hubachuu qaba. Amma booda wantoonni ifa ta'uu qaban jiraachuu qaba. Amma booda wayyaanee uummata Oromoo jidduutti wanti marii hiikachuudhaan ta'anii jiru. Amma booda
ummata akka ka'e kan ummata qe'een osoo fixanii reeffarraan tarkaanfatee agaasi morma mukukkuulee hidhannoo fudhataa jiru kana idduuba wanni feete deebisuu hin dandeessu bilisummaa malee. Kana keessatti uummanni maaliif kan jechaa jiru? Kaleessa qawwee isin kadhataa turani qawwee guurratan harkatti galfatan. Har'a ammoo yoo dandeessan rasaasa nu bitaa jira. Yoo dandeessan bitaa yoo dadhabdan yoo barbaanne itti dhiisa ummaa harkatti galfachuu taa'an sanillee. Kana mul'atu uummanni keenya hayyama nama biraatiin gargaarsa alaaf keessaatiin osoo hin taane murannoo qabuun dhiigii qabuun tokkummaa qabuun dhugaa rabbiin lafarratti illee qabuun ka'ee halmii isaa godhaa waan jiruuf rabbis isa gargaaree wayyaanee laaffisuudhaan akka arraba miilli wal dha'u godhuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessisaa jira. Uummanni keenya nu warra biyya alaatirraa wanni inni barbaadu wanni irra deddeebi'ee isinitti himumaan maallaqallee miti. Gargaarsi keessanillee haa hafu. Uummanni Oromoo kan jiru qalbii takkaan hafuura takkaan jiraadhaa wal jeeqanii nun jeeqinaa. Walaali keessan nutti haa hafu tokkummaa keessan nu ergaa uummanni kan jechaa jiru. Obboleeyyan keenya amma yeroo ani haasa'e kanatti yoo xiqqaan nama kan qoreegamu yeroo kana keessatti rabbi isin nu sodaadha dhiiga obboleeyyan keenyatti jaala wal kabaja wal dhaggeeffadha wal jaaladha waan biraa yoo dhabdan tokkummaa oromummaa irratti hundooyte kan tokkummaa jaalala ummata keenya calaqqisiistu biyya keenya kan arginu boolla isaan keessatti bolla san keessatti qabume abaaboti ofiiwwanii oriyeetiiviti oettisiin ilmaan oromoo garaagarummaa takka malee diinamiidha. Bolla san keessatti islaamaa miti kiristaanaa miti waaqeffatan qabu. Bolla san keessatti walla kaasii harargeerraa ni qabu. Bolla san keessatti diinis addaan hin fille duutis addaan hin fille oromollee addaan waliin fille tokkummaadhaan dhufe jechuudha. Wanni nuti waadaan irbuu agartanii jirtan reechara irbuu ilmaan oromoo walii galan maali wanni isaan jedhan kan tokkummaa oromoo diige alaamanni isaa hadii ta'u kan oromoo gurgure jiruu duuti isallee haa gurguramu kan oromoo salphise xiqqeesse du'aa jiruutti illee haa xiqqamu tokkummaan oromoo barabaraan jiraatti dhiiga ilmaan keenyaatiin qabsoo teenyaan ni bilisoomne oromiyaan ni bilisoomti. Hedduu galatoomii Jawaar hedduu galatoomii yeroo tokko haati ilma hodhalte roobee qajeelchiti mee ilicha warri dubartii amarri dubartii sadaffeessaa gaa ayyee jiraadha hedduu galatoomadha kanatti aansee odoon hin dagatin durataan keenya mana yaadachiisee durataan hawaasa keenyaa kan hawaasa Oromoo kan tokko torban dhufutti gaafa 15 Oktoobar 15 torban har'aa jechaadha sa'aa sadirratti walgahii hawaasa Oromoo kan guutuu Torontoo godhachuuf jiraanna akka achirratti argamtan isin yaadachiisa
akeekni walgahii saniitis akkuma amma Jawaar jedhe waa'ee tokkummaa ilmaan Oromoo biyyaa alatti wal cinaa dhaabbachuu qabna. Tokkummaan keenya kan kalee sababaalee adda addaatiin adda qaqallate sun akka humna horatu akka jabaatuuf irratti mari'achuudhaaf akka hawaasa cimaa waaltaa ta'eetitti akkamitti waliin sossoona jennee waliin mari'achuudhaaf gaafa tokko ta'an immoo humna walii taane warra biyyaallee hiree ittiin gargaaru uummachuudhaaf akka walitti dhufnee mari'annu bal'inaan isin afeerraa ammas irra deebi'ee maqaa hawaasa Oromoo Kaanaadaatiin isin yaadachiisa adaraa keessan nurraan hafinaan jedha. Galatooma. Bakki isaa asuma miti Abdulhamid. Akkasii waajjira keenya jedhanii barbaachisaa taanan lafa bal'aa nuu qaba rabbitti dhaati hawaasa bal'aa kana eegan taanan isa irratti mari'anna booda irratti. Kitaaba fi Abdulhamid amma kitaaba waa'ee gabaasaa nu gochuu dandeessu amma? Hoo rakkoon jiraate fundraising keenyatti itti fufna. Briefly and akkasumatti Please, okay. All right. Egaa nu obsaa gabaasaa qabeenya ilaalchisee obbo Kitaaba fi Badriin waa'ee naannoo kanaa